Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaa Waaqayyoo biyya jirtan hundumaatti isin haa ga'u. Attam jirtu baga ayyaana du'aa ka'uu Kiristoosiin isin ga'een jedha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagantaa keenya maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerra. Waaqayyo isa ilma isaa nu ergee du'a keenya jireenyatti badiisa keenya argamuutti ulfina isaatiif nu godheef maqaan isaa bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Ilmi Waaqayyoo inni du'ee du'a mo'ee ka'e inni mirga abbaa isaa jiru teessoo isaa irratti ulfinaan ajajamu abbaa isaa wajjin kan wal nu araarsee araara nu fidee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagantaa keenya har'aa irratti luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu eddan. Amiin amiin. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Egaa Waaqayyo gidduu keenya jira hafuura isaatiin. Kanaaf dubbii Waaqayyoo isa jiraataa dhaga'uudhaaf immoo isinillee baga nagaadhaan dhuftanii sheerii gochuu hin irraanfatina. Sheerii godhaa. Barumsi kun barumsa cimaadha waan ta'eef dubbiin Waaqayyoo saba lafarraa hundumaa bira akka ga'uu fi karaa isinii danda'ame namoota beektan hundumaaf sheerii godhaa. Isa kana jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma sagantaa keenya Waaqayyootti dabarsinee laannaa hin kadhanname. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa galanni ulfinni hooqubaan saganni ilillee siif haa ta'u. Nagaatti fayyaatti nu edde hamaa hundumaa nurraa fageessite akeeka diina keenyaa fashaleessite jaalala kee fedha keetiin yaa abbaa guyyatti karaan nu geesseetta. Galanni ulfinni hooqubaan saganni ilillee siif haa ta'u. Teessoon kee galataana guutu gooftaa yeroo kana nu laatte carraa kana nuuf kennite fuula kee duratti walitti qabamnee dubbii si biraa ta'e dhaga'uudhaaf dubbii kee dhaga'uudhaaf walitti qabamneerra. Kunoo dhufneerra gooftaa waamicha kee kabajnee maqaa Iyesuus Kiristoosiin gidduu keenya jirtaa. Bantii Waaqaa nurratti bantee ibidda hafuura qulqulluutiin garbicha kee tuqxee dubbii si biraa ta'e akka nu ergitu. Dubbiin kee jireenya tokkoo tokkoo keenyaaf yaa abbaa fayyina akka ta'u nagaa akka buusu jireenya akka nuuf ta'u karaa akka nutti argisiisu waan goonu hundumaa yaa gooftaa. Qajeelfama jireenya keenyaaf ta'u si duukaa bu'uudhaaf hojii kee hojjechuudhaaf gooftaa akka nu dammaqsu maqaa Iyesuus Kiristoosiin jaalala kee nuuf haa ta'u. Hidhaana hiikamu dhukkubsataa na fayyu gooftaa kan gadde jajjabaatu ganama kana maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin dubbii kee lafa ga'e hundumaatti gooftaa seenaan jijjiiramu sabni kee haala jiru keessaa. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin dukkana keessaa gara ifaatti akka ba'u gooftaa ba'aansaa akka irraa galagalu gooftaa dubbiin kun dubbii jireenyaati. Dubbiin kun dubbii dukkana ibsuudha. Dubbii hidhaa hiikuudha. Maqaa Iyesuusiin dubbii waaqni kuniif lafti kun ittiin ta'e kanaan seenaan keenya jijjiirame ulfinni kee Waaqayyo ol akka jedhu yeroo kanatti kottuu tokkoo tokkoo keenyatti dubbii keetiin bu'u nu biran darbin. Gooftaa koo kanaaf kan mormu kan nu lolu sammuu keenya yaada keenya waan hin taaneen qabee dubbii kee akka nuun hin dhaggeeffanneef summii isaa kan nutti facaasu maqaa Iyesuus Kiristoosiin bantii Waaqaaf lafa gidduudha golee arfanuurraa xaragamee gara sii olitti kan darbatame haa ta'u. Waaqayyo ati nutti dhiyaadhu nu wajjiniin ta'u nu barsiisi sirraa dhageenya jireenya akka nuuf ta'uuf maqaa Iyesuus Kiristoosiin nu gidduutti ol jedhu. Nu immoo gadi jenna. Amiin. Ameen. Haleluuyaa. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yeroo kana immoo gara faarfannaatti darbina. Faarfannaadhaan Waaqayyoon waaqeffanna.
galgalliku erga mucaa kee na godhatte borii koo fi shakkuttoleera galgalliku akka kaleessa mitundumtu qaqqabachaan deemu ifeera dukkanniku erga mucaa kee na godhatte borii koo fi shakkuttoleera galgalliku akka kaleessa mitundumtu qaqqabachaan deemu ifeera dukkanniku erga mucaa kee na godhatte borii koo fi shakkuttoleera galgalliku toleera 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 galgalliku garbummaa cubbuu jalaa ba'ee karaa kee jireenya argadheera si wajjiniinan du'aa ka'ee ol ba'ee mirga abbaa taa'eera moofaa baarsaa sinnarraa baasee golgaa taateen jireenya kooti lubbuun koof erga wabii taatee yaadda waan galgala kooti garbummaa cubbuu jalaa ba'ee karaa kee jireenya argadheera si wajjiniinan du'aa ka'ee ol ba'ee mirga abbaa taa'eera moofaa baarsaa sinnarraa baasee golgaa taateen jireenya kooti lubbuu koof erga wabii taatee yaadda waan galgala kooti toleera galgalliku 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 taa'ee kee waa'ee kee yaadaa gaarummaa kee keessa gombadu waanjoo garbummaan irraa buufteetta luba namaaf teetta birmadu karaa hundaan ija na guchistee maataan buusuma akka kaleessa erga fayyeessan jedhee taa'anii gaarummaa kee labsa maleessa taa'ee kee waa'ee kee yaadaa gaarummaa kee keessa gombadu waanjoo garbummaan irraa buufteetta luba namaaf teetta birmadu karaa hundaan ija na guchistee maataan buusuma akka kaleessa erga fayyeessan jedhee taa'anii gaarummaa kee labsa maleessa qooda gaddaa na gammachiiste ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo qooda gaddaa na gammachiiste ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo qooda gaddaa na gammachiifte ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo qooda gaddaa na gammachiiste ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo qooda gaddaa na gammachiiste ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo qooda gaddaa na gammachiiste ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo qooda gaddaa na gammachiiste ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo qooda gaddaa na gammachiiste ofii duutee na jiraachiste dhiiguu keen fayyite lubbuun koo siifan jira hoo ilillee koo
Amiin. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa du'ee nu jiraachise, du'a keenya du'ee nu jiraachise, jireenya nuuf ta'ee, ooda gadda keenya ammoo gammachuun nu guutee warra galataa nu godhee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Faarfattoota kana Waaqayyo Waaqarraa dachaa isaan eebbisu jenna. Dhugaadhumatti barumsa guddaa, dhuga ba'umsa guddaa keessa jira. Kanaaf Waaqayyo galata isaa fudhatu, isaanis immoo eebbifamanii. Lubaa yeroo kun egaa isiniif hafuura qulqulluufiin gadhiisaa itti darbaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Hordoftootaaf daawwattoota TV kanaan anis irra deebi'ee dhagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa bara kanaan isin ga'ee jedheen inni nagaa koo isiniif dhiyeessaa. Baga geessan hundumtuu. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachaa jirru itti fufnaa. Ergichisi Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu booddee wanta inni godhedha waan ta'eef walitti nu dhufaa. Hojii waldaa kiristaanaa waan jedhutti walii wajjin ilaalaa jirra. Torban shanaffaadhaaf hojii waldaa kiristaanaa. Hojiin waldaa kiristaanaa ni jalqabaa wangeela mootummaa Kiristoos lallabuudha. Yesuus du'ee du'aa ka'uu isaa booddee galfatanni adaraanni duuka buutotatti kennee waldaatti kenne isa kana. Kanuma duukaa immoo bartuu gochuudha yookaan duuka buutuu gochuudha isa jedhu ilaalla. Inni lammaffaan torban 2-3 itti deemaa kan jirru tajaajila waliif ho'uu, tajaajila wal gargaaruu, tajaajila garaa waliif raafuu isa jedhu torbanarraa walii wajjin ilaaluu jalqabnee turre. Kan nuti irratti ilaalaa jirru Qorontos lammaffaa boqonnaa 8 boqonnaa 9 keessa jira. Phaawulos waldaa Maqedooniyaadhaan qabeetu kiristaanota barsiisa, amantoota barsiisa. Waldaan warri Maqedooniyaa kuni wal gargaaruu irratti hubannoo isaan qaban isa kana isaan barsiisa. Tokko jalatti akkas jedhe ayyaana Waaqayyootti gammadaniidha. Kanarratti Waaqayyo ayyaana isaa akka isaanii baay'isee jiru. Rakkatoodha, deegoodha garuu arjoomuu irratti of hin qabanidha. Rakkatoodha, deegoodha, danuma rakkina isaanii keessaa immoo hin arjoomu. Arjummaa isaan godhan kunis fedhuma isaanii ture, garaama isaanii keessaa ture. Kana gochuu isaaniif immoo nu kadhatan iyyuudha. Cimsanii qulqulloota gargaaruuf cimsanii nu kadhataniidha. Galeeraaf baay'ee waa'een namaaf dhaabachuu, namaaf ga'u, namaaf birmachuu baay'ee isaaniif galeera. Dhoksaa kana gochuu isaanii immoo yommuu dubbatu jalqaba Waaqayyoof of kennaniidha. Sabooddiinuuf of kennaniidha. Namni Waaqayyoof kenname waan qabuun namaa laachuun isa hin dhibu. Sadaffaa irratti Phaawulos kan inni jedhu kana duukaa bu'aa. Kun fakkeenya gaariidha. Kun fakkeenya gaariidha. Kun barumsa gaariidha. Kana ordofaa jedhee kiristaanota warra Maqedoon warra Qorontosii barreessa. Har'a immoo Waaqayyo anaaf isinitti dubbachaa jira. Waan kanaan dura jalqabanis qabu isatti fufaa. Hin dhiisinaa kun hojii Waaqayyo isinirraa barbaadudha isa jedhu ilaalaa turre. Attamitti immoo gochuu qabdu isa jedhu itti qophaa'e. Hojiin akkasii qophii nama barbaachisa. Nama bira dhaabachuun, namaaf ga'uun, namaaf qaqqabuun, namaaf oon qophii barbaachisa. Lammaffaa akka doonnaatti tun taane akka arjaatti godhaa. Qaansaa ulfaatu akka doonnaatti miti akka arjaatti godhaa. Sadaffaa yommuu kana gootanii hin waakkatiinaa, hin sassatiinaa. Arfaffaa irratti garaa keessan keessaa ta'uu qabaa. Kan kennu gammachuudhaan haa kennu. Yommuu hojii akkasii hojjennu fuula ifaadhaan garaa gammadaadhaan gochuu akka qabnuti macaafni qulqulluun nutti dubbata. Sagaleen torbee dubbisee jalqabe arras isuman irra deebi'ee nu dubbisa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 32. Akka jedha macaafni qulqulluun walitti kan toltan garaas kan oliif laaftan taa'e. Galanni isaaf haa ta'u. Walitti kan toltan garaa kan oliif laaftan walitti tolaa garaa waliif laafaa waliif ho'aa waliif qaqqabaa waliif ka'aa waliif birmadhaa wal qabdaniin wal bira dhaabadhaa jedha. Walitti kan toltan garaa walitti hin jabaatiinaa gara jabeeyyiin ta'inaa garaa waliif laafaa jedha. Har'agaa kan nuni wajjin gabaabsinee ilaallu firoota koo kana gochuu keenyaan tajaajila akkasii laachuu keenyaan jireenya namootaa keessatti jireenya namootaa irratti wanta ta'utu jira. Yommuu nun namaaf ooyinu, yommuu nun namaaf gaddinu, yommuu nun garaa waliif laafnu, yommuu nun waan qabnuun
nama bira dhaabannu yommuu nun namaaf geenyu jireenya namootaa irratti wanta ta'utu jira. Isa waliin ilaalu maaltu ta'a? Hojii akkasii, hojii qulqullaa akkasii kun ilaarra deebi'een dubbadha. Tajaajila. Yeroo hojii akkasii hojjennu tajaajila akkasii yommuu ilaallu maaltu ta'a jireenya namootaa irratti? Isa kanan waan shanan ja'an tokko isinitti hima. Tokkoffaa tajaajila akkasii yommuu ilaallu akkas jedha. Qaawwa dhaba isaanii kan obboloota keessanii kan warra gooftaatti jiranii dhoksituu fedha. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Qaawwa dhaba isaanii kan obboloota keessanii warra gooftaatti jiranii dhoksituuf maal qaawwa dhaba namaa. Lafa qaawwa dhaba namaa dhaabachuun ammam nama gammachiisa. Qaawwa obboleessa ofii, qaawwa obboleettii ofii duuchuun ammam nama gammachiisa. Obbolootaa dhabii baay'ee hamaadha. Rakkinni baay'ee hamaadha. Hiyyummaan baay'ee hamaadha. Yerooni sagalee kana qophaa'u yeroo tokko waa tokko ni yaadadhu sagalee kana qophaa'u yeroon isaa xinnoo tureera. Haadha tokkotu biyya Ingilizirraa birrii tokko ergan. Waldaatti ergan, geggeessitoota taala waldaatti ergan. Birrii kana mana ittiin ijaaraa, kiiboordii ittiin bitaa hin jenne rakkatoota waldaa keessan keessa jiranii fi ittiin naaga'aa adaraa jedhan nama tajaajila dhaqe sanatti ergan. Namni sun dhufee geggeessitoota waldaatti akkas jedhamee galfata fuudheen dhufe waan ta'eef waldaa keessan keessaa namoota baay'ee rakkatan jettan, namoota baay'ee miidhamanii filaa jedhame. Namooti murtaa'an hin filamanii maatii tokko bira dhan waan na gaddisiisan isinitti ammarraatti waan garaa koo keessaa hin banne. Dhabni baay'ee hamaadha. Rakkinni baay'ee hamaadha. Hiyyummi baay'ee hamaadha. Maatiin sun abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee 4 qabu. Rakkinarraan kan kee waan baay'ee ta'anii waan godhan wallaalanii. Yommuu nuni qarshii sana mee laatamuu fi dhuga ba'umsa gaafanne mee waan keessa jirtan waan amma isin mudatee jiru nutti maayinaan yeroo kanaa jedhan waa tokko kadhachaa jirra Waaqayyo. Nuyi nama ja'a kana keessaa yaa Waaqayyo nama tokko fudhadhu. Nama tokko waami. Yoo namni tokko nu keessaa waamame yookaan fudhatame yookaan du'e jechuudha. Iddiriin birrii 500 nuu kenna wanta ta'eef isaan amma tokko achi butanna jenneetu kana kadhachaa jirra. Dangadde baay'ee. Dhabii du'a nama hawwisiisa. Du'a nama kadhachiisa. Dhabni ulfaataa. Hin beennu malee namoonni baay'een nu biruma jiraatanii nu gidduma jiraatanii hin himatan malee namoonni rakkina baay'ee keessa jiran waan himatamuunsa, waan dubbatamuunsa, waan haasa'amuunsa hin danda'amne keessa kan jiran jiru. Kanaaf Phaawulos warra Qorontos kanaaf yommuu barreessu akkas jedha. Yommuu namaaf ho'itan, yommuu garaa namaaf laaftan, yommuu namaaf qaqqabdan, waan qabdaniin yommuu nama bira dhaabattanii maal gootu jedhaa? Qaawwa dhaba obboloota keessanii duuchaa jirtu. Anuus eebbisa obboleettii ko karaa YouTube kana, karaa peejii kana, karaa FB kana, karaa TV kana na dhaggeeffachaa kan jirtan Waaqayyo nama qaawwa dhaba obboleessa isaa duuchu si amma. Ameen. Waaqayyo nama qaawwa obboleettii isaatii duuchu, qaawwa namootaa duuchu. Nama namaaf ga'u, nama namaaf qaqqabu, nama namaaf birmatu. Kuno warra akka kana du'a kan kadhatan nu keessaa nama tokko fudhu nama tokko waan yommuu siddiriin birrii nuu laata isaan immoo jireenya keenya achi butanna kan jedhan baay'ee jira. Kitaaba qulqulluu keenya keessaas akkas jedhamni haadha hiyyeessaan sun akkas jette Eliyaasiin dhaqii bishaan naa fidi. Dhaqii bishaan naa fide. Yommuu isheen bishaan fiduu dhaqxe bishaan sana duukaa immoo waama waan nyaadhu fidii kottennaan dhugaa Waaqa jiraataa ta'e hojjetaa Waaqayyoo dhugaa Waaqa jiraataa aniif mucaan koo wanta nyaannee duunu duwwaa jira. Waan galgala tokkoof nu ga'u qofa qabna. Waan afaanitti buufannee halkan tokko duwwaaf nu ga'uu qabna. Hojiin akkasii hojii salphaa miti. Qaawwa dhaba obboleessa ofii duuchuu. Qaawwa dhaba obboleetti ofii duuchuu. Keessumaa kan warra gooftaatti jiranii, kan warra gooftaa amanatanii, kan warra gooftaa abdatanii.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Nama akkasii ta'uun amana akkasii ta'uun attam nama gammachiisa. Dhugaadha. Amana akkasii ta'uun amantuu akkasii ta'uun obboleessaaf qaawwasaa obboleettiif qaawwashee duuchuun attam nama gammachiisa. Waaqayyo nama akkasii si haa godhan bayyu. Ameen. Lafa jirutti waaqayyo nama qaawwa obboleessa isaa obboleettii isaa duuchu ga'uuf qaqqabuuf bira ga'uuf qaawwi keenya nu duudhee beenna jirana yeroo namatti qaawwu yeroo dhaban akkamni nama godhu beenu rakkinni akkamni nama godhu beenu rakkinni yeroo nama allaa beelli yeroo nama allaa dhabi yeroo nama allaa yommuu hojii akkasii hojjennu waan salphaa gochaa jirran miti. Obboleettiin keenya obboleessi keenya gooftaatti kan jiran gooftaa kan waaqeffatan kan gooftaa kan ta'an isaan kan biraarraan barbaadanidha. Ergaa Yohaannis 3 keessaa Yohaannis yommuu dubbatu warra akkasii kan biraarraan barbaadanii warra akkasii bira dhaabachuun nuuf taa'e. Hojii qulqullaa akkasii hojjechuun nuuf ta'a. Hojii akkasii raawwachuun nuuf ta'a. Yommuu kana goonumoo maal ta'a? Qaawwa dhaba namaa duuchaa jiru. Ammayyuu afaan koo irratti laphee koo irratti jabaachaa jira sin eebbisa. Waaqayyo nama qaawwa obboleessa isaa duuchuu si haa godhu. Qaawwa obboleettii isaa duuchuu si haa godhu. Nama akkasii si haa godhu waaqayyo. Karaa qaawwa dhaba namaa nama dhaabatu. Karaa sana nama ejjaatu. Yerootti nama ga'uu danda'u. Yeroochi yeroo ulfaataa. Yeroo amma Covidiin kun erga dhufee rakkinni baay'ee akka jiru beekamaadha. Amma biyya keenya keessaa gara waggaa tokko olii ta'e riyaa koo tokkotu dhugaanaa ba'a tajaajilaadha. Yeroo jalqaba dhufe sana waldaan cufamaadha namni waldaan namu. Riyaa isaa tokkotu ganama ba'ee karaarra dhaabata. Ijoollee qaba karaarra dhaabata. Yommuu inni lafa garaasaa ga'ee deebi'u taaksiidhaanis ganama sa'aatii 2tti ba'e. Gaafa sa'aatii 6tti deebi'us achuma jira. Maal ta'e har'a gurbaan kun jedheen gadi bu'een hojii naasee maali maal taatee ganama sittiin si arge ammas asuma dhaabattaa innaan manaati yaade manaan mucaadhaaf daabboo biti aannan biteettiin erginaanini waan ani ittiin bitu dhabeen dhaabachaa jira. Kana dhabeen dhaabachaa jira. Ilaalaa alli nama gaafatte isayyuu immoo mucaaree fudhalattudha araasi. Yommuu hojii akkasii hojjennu gaa waan salphaa miti. Qaawwa dhaba obboloota keenyaa obboloottota keenya duuchaa jira. Innoonuun jennu nama baay'eef guddaadha. Muraasanuun jennu nama baay'eef guddaadha. Kanaaf garaa waliif alaaf, waliif hage, waliif habilman, waan qabnuun walitti habirman. Keessumaa yeroon kun yeroo hamaadha, yeroo ulfaataadha. Lammaffaa hojii akkasii yommuu hojjennu maaltu ta'a? Namaaf yommuu garaa laaf, yommuu ho'in waan qabnuun yommuu nama bira geenyu namaaf yommuu qaqqabnu maal gootu jedha? Namootaaf qulqullootaaf hojjechaa jiraachuu keessan baraa'e. Galanni isaaf haa ta'u. Namaaf hojjechaa jiru. Qulqullootaaf hojjechaa jiru. Warra kan waaqayyoo ta'aniif hojjechaa jira. Kun sagalee waaqayyooti. Yommuu hojii akkasii hojjennu, yommuu tajaajila akkasii laannu, yommuu waan qabnurraa namaaf hiixan maal gochaa jirraa? Qulqullootaaf namoota waaqayyoof hojjechaa jiru. Wangeelli guutummaa namaa tajaajilu. Hafuura namaa qofa miti. Lubbuu duwwaa miti. Qaama namaa guutummaa namaa tajaajilu. Waaqayyo immoo kan inni nu kaaseef namootaaf. Namootaaf nu kaase waaqa. Nama kan walitti qabdanii isin godhaa. Kanaaf dhimmi namaa nu warra amanne eenyu caala nu ilaalla. Waa'een namaa nu ilaallata. Yeroo kana hojjettan tajaajila akkasii yommuu laattan hojii akkasii yommuu hojjettan maal gochaa jirtu? Namootaaf hojjechaa jirtu. Namootaaf ka'aa jirtu. Namootaaf qaqqabaa jirtu. Namootaaf birmachaa jirtu. Namoota wanta isaan jiran keessaati baasaa jirtu. Waaqayyo nama namaaf ga'u si haa godhu. Ameen. Nama namaaf ga'u nu haa godhu. Nama namaaf qaqqabu nu haa godhu. Keessuma qulqulloota. Namoonni keenya immoo amala tokko qabu jiran. Namni keenya badaa waa himachuu danda'an. Rakkina isaanii himatu. Rakkina isaanii himatu. Waaqayyo naaf argaa. Warri kaanillee himachuu beeku. Kadhachuus beeku.
kan keenya kadhannaa simbe katti kadhatu simbe irraa simbaree irraa sinadee kanaaf yemmuu hojii akkasii hojjennu maaltu ta'aa jira namootaaf hojjechaa jira namootaaf ga'aa jira namootaaf qaqqabaa jira keessumaa qulqullootaaf warra mana Waaqayyoo keessa jiran qaama keenya kan ta'ani Waaqayyo hojii akkasii irratti ammayyuu garaa keenya laphee keenya harka keenya akka kaasu jedhanii sineetti. Ameen. Abee xilaanan jedha Waaqayyo nama namaaf ga'u siyaatu nama namaaf qaqqabu. Ameen. Waaqayyo duwwaa miti jalana nus waliif ga'uu qabna. Dhabaan obboleessa keessi bira dhufee Waaqayyo siifa godhu yoo jette maal godhaa jaalalli gochaadhaan mul'achuu qaba. Siin kadhadhu Waaqayyo siifa laatu jechuun duwwaa miti. Waan Waaqayyo nuuf kennerraa walii ga'uu qaba. Waan Waaqayyo nuuf kennerraa waliin ga'uu qaba. Alee siin kadhadhu arraba ofiin walii xuuxuu duwwaa miti. Namootaaf hojjechuu. Sadaffaa hojii akkasii yemmuu hojjennu tajaajila akkasii yemmuu laannu namaaf yemmuu garaa laafu hojii akkasii hojjennu maal hojjennu namoonni baay'een Waaqayyoon akka galateeffatan gootu. Galanni isaaf haa ta'u. Baay'een innoo iyyuu miti namoonni baay'een Waaqayyoon akka isaan galateeffatan akka isaan eebbisan akka isaan jajan akka isaan ol qaban akka isaan Waaqayyo na yaadate Waaqayyo na millate Waaqayyo naaf ga'e Waaqayyo na qaqqabe Waaqayyo karaan hin beekne naa dhufe Waaqayyo karaan hin eegne naa dhufe hin eegneen akkasin jettan gootu galatatu nama baay'ee biraa dhaga'ama. Hojii qulqullaa akkasii hojjechuu keessanii namoonni baay'een Waaqayyoon akka galateeffatan gootu. Karaa kee galanni Waaqayyo haa baay'atu. Ameen. Karaa koo galanni Waaqayyo haa baay'atu. Karaa kee galanni Waaqayyo haa baay'atu. Ameen. Baay'oonni akka Waaqayyoon eebbisan, akka Waaqayyoon jajan, akka Waaqayyoon galateeffatan, akka Waaqayyoon ol qaban. Waaqayyo nama yaadataa'edha. Waaqayyo nama gaa'edha. Waaqayyo nama qaqqabaa'edha. Waaqayyo nama millataa'edha. Waaqayyo qaawwa namaan duuchaa'edha. Waaqayyo karaa namni hin beekne namaa gaa'edha jedhanii akka isaan Waaqayyoon galateeffatan gootu. Nama karaa isaa galanni Waaqayyo baay'atu si haa godhu Waaqa. Ameen. Dondee ta'uu hin qabnu jiran. Dondee ta'uu hin qabnu. Sassataa ta'uu hin qabnu. Waakkataa ta'uu hin qabnu. Waan qabnuun namaaf ga'uun nurra jira. Yemmuus baay'oonni Waaqayyoon galateeffatu. Yeroon dubbii kana qophaa'aa tureenii waa yaadadha. Waa yaadadha numtuu yeroo tokko magaalaa Finfinnee kana keessatti bara jalqabaa seelfooniin kun moobaayiliin kun dhufee namni bitachuu hin danda'u. Namoota murtaa'aa bitan. Yeroo sana immoo mindaa malee tajaajila akkuma ittiin tajaajila. Mucaa tokkotu ribaa ejjetaa jedhama. Moobaayilii bitee naaf sakkammaa kana iskiriinii tachii maaloo iyyuu miti. Nookiyaa bitee naaf dhibba jaaf wayii. Galatan gaafa sana Waaqayyoon galateeffadhee anatu beeku. Akkanitti Waaqayyoon akkanitti Waaqayyoon kabajee anatu beeku. Wanta nun xinnoodha jennee goonu. Wanta nun yaraadha jennee goonu. Jireenya namaa keessatti hojii guddaa hojjeta. Yemmuu nun waan qabnuun nama bira dhaabannu Waaqayyoon kan galateeffatantu baay'ee. Har'a sin eebbisuun barbaada. Karaa kee galanni Waaqayyo haa baay'atu. Ameen. Karaa koo galanni Waaqayyo haa baay'atu. Karaa keenya galanni Waaqayyo haa baay'atu. Ameen. Baay'oon akka isaan Waaqayyoon galateeffatan gootu jira. Arfaffaa ol fakkaata. Karaa akkasii galanni Waaqayyo baay'achaa akka deemu gochaa jirtu. Ameen ameen. Ameen Karaa ameen. akkasii galanni Waaqayyo maal ta'aa deema? Baay'achaa deema. Baay'achaa. Ameen. Baay'achaa. Karaa koo, karaa kee
karaa keenya warri karaa kana dhaggeeffachaa jirtan TV kanaan YouTube'dhaan karaa garagaraa dhaggeeffachaa jirtan qulqulloota namoota waaqayyoo namoonni waaqayyoo isiniif eebbisu namoonni waaqayyoo isiniif godhu namoonni waaqayyoo isiniif kennu waan qabnurraa yommuu nun namaaf goonu maaltu ta'aa deema beektu mana namoota waaqayyoo keessatti namoonni baay'een waaqayyoon galateeffatu. Ameen. Galatatu baay'ata. Faarfannaatu baay'ata. Kililleetu baay'ata. Ameen. Qooda gaddaa gammachuutu ta'a. Qooda boo'ichaa kolfatu ta'a. Qooda gungummii waaqayyoon eebbisuutu ta'a. Qooda waaqayyoo irratti haasa'u waaqayyo jira. Waaqayyo nama yaadata. Waaqayyo nama millata. Waaqayyo nama qaqqaba. Waaqayyo nama eebbisa. Jechaa dhufama. Galatatu baay'ata. Habaayatu galan. Ameen. Habaayatu karaa kee galanni waaqayyo. Ameen. Habaayatu karaa keenya galanni waaqayyo. Hadhagaamu mana namoota baay'ee keessa keessumaa bara gungummiin baay'ate. Bara gaddi baay'ate kana gara qo'ichi baay'ate kana bara namni waan godhu wallaale kana bara namni waan afaanitti geeffatu dhabe kana bara ulfaataa kana waan qabnuun yommuu nun namaaf keenyu jarana maaltu ta'a galata waaqayyootu baay'achaa deema qooda waaqayyo hin jiru jedhu namni jira waaqayyo jedhu nama jiraachisa waaqayyo nama gargaara waaqayyo nama agaa waaqayyo nama qaqqabada waaqayyo nama kaasa waaqayyo jedhu. Ameen. Galata waaqayyootu baay'atu habaayatu. Ameen baay'atu. Irran darbannaan afaan koorratti jabaata kun laphee koorratti jabaata kun galanni waaqayyo karaa keenya habaayatu. Ameen. Karaa kee habaayatu karaa koo habaayatu karaa keenya habaayatu. Ameen. Galata baay'isan. Ameen. Arra galata baay'isan. Ameen. Ofitti warran taane of jaallata warran taane ofiima isaanii duwwaaf warra jiraatan warran taane baay'ootaaf warra gaadha waaqayyoon waa godhu. Ameen. Karaa akkasii galata waaqayyootu baay'achaa dabalaa itti caalaa itti guddachaa adeema. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Shanaffaa nama dhiba sagalee waaqayyoo kana yommuu goon kana yommuu hojjennu kana yommuu raawwannu tajaajila akkasii yommuu laan kun tajaajila laa tajaajila sagalee waaqayyoo wangeelli nurraa barbaadu tajaajila Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa yommuu ture kennaa ture hafuura sin tajaajila lubbuu sin tajaajila foon namaa sin tajaajila tajaajila kun tajaajila akkasii yommuu goonu maaltu ta'a baay'oonni guddina waaqayyoo akka himan gootu. Ameen. Hallelujah. Ameen. Baay'oonni guddummaa waaqayyoo akka isaan himan akka isaan dubbatan akka isaan haasa'an gootu. Ameen. Amma gaafa Eliyaas gaafa mana dubartii haadha hiyyeessaa sana dhaqe arra nyaannee waan borduunu duwwaatu jira yommuu isheen jette arraa kaasee mana kee keessa hin irratu daakuun hin dhumu zayitiin hin dhumu yommuu jedhe maaltu ta'e guddummaa waaqayyootu mul'ate. Ameen. Hallelujah. Guddaadha waaqayyo kan namoonni jedhu kun. Ameen. Sabaadha waaqayyo dinqiidha waaqayyo waan ajaa'ibaa hojjeta waaqayyo nama jiraachisa waaqayyo harka nama qaba waaqayyo karaa namaa bana waaqayyo nama yaadata waaqayyo nama millata waaqayyo guddaadha waaqayyo kan namni jedhuti kun baay'oonni guddina waaqayyo firoota koo hojiin kun tajaajilli kun hojii salphaa miti. Tajaajila salphaa miti. Bolootaa ittayaan itta jabaan itta cimu waaqayyo guddachuu caalaa waaqayyo jajamuu caalaa waaqayyo galateeffamuu caalaa waaqayyo kabajamuu caalaa kan nu gammachiisu. Kan na galateeffatu inni na ulfeessa waan jedhu galanni yommuu baay'atu maaltu ta'a? Ulfina waaqayyootu mul'ata. Waaqayyo guddaa. Baay'oonni guddummaa waaqayyoo hin guddaadha waaqayyo jedhu. Ameen. Nama yaadataan waaqayyo. Nama millataan waaqayyo. Nama agaamu waaqayyo. Gudduma waaqayyo guddaadha waaqayyo. Ameen. Karaa kee guddummaan isaa haa himamu. Ameen. Karaa koo guddummaan isaa haa himamu. Karaa keenya guddummaan isaa haa himamu. Guddummaan isaa lallabamu. Guddummaan isaa faarfatamu. Guddummaan isaa haa leellifamu. Guddaadhaaf nama hin beekne nama hin yaadne naa kaase waaqayyo. Ameen.
hojii akkasii immoo hojjennu tajaajilli kun irra deebi'a. Tajaajila salphaa miti. Hojiin kun hojii salphaa miti. Namoonni baay'een guddummaa Waaqayyoo akka isaan faarfatan, akka isaan himan, akka isaan odeessan goona waan ta'eef. Ameen. Isa jaaffaan isinitti dubbadha. Hojii akkasii immoo hojjennu, tajaajila akkasii immoo laannu maaltu taa'edha? Wangeelaaf abboomamuu keessan agarsiiftu. Ameen. Fakkeenya ta'uu keessan agarsiiftu. Hojii akkasii hojjechuun, tajaajila akkasii laachuun wangeela. Wangeela. Yesuus Kiristoos umarratti gaafa mul'atu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irraa akkas jedhe mitiire. Deeleen ture, deelan hin baafne. Daareen ture, daareen hin baafne. Eeboodheen ture, eeboon hin baafne. Hidhameen ture, dangaafanne. Yoom salphaa fakkaata garuu waan guddaadha. Dhumarratti wanti nun gaafatamnu tokkoyyuu sagan. Yoomi gooftaa, yoomi hidhamtee si gaafachuu din. Yoom beelaftee beela si baasuu din. Yoom dheebottee dheebuu si baasuu din. Yoom daartee daaraa baasuu din. Itu gooftaatu beelee jedhame immaa iddoon iyyoo lingu. Tu Yesuustu dheebote, tu Yesuustu beelee, tu Yesuustu hidhame jedhaman niidhaa iyyoo lingu. Dharaan iyyoo lingu. Innaan Yesuus akkas jedhe. Obboloota keessan warra xixinnoof kan gootan. Amma anaaf gootanitti lakkaa'amaadha. Kanaaf maal godhaa? Obboloota keessan warra xixinnoo, warra simbira jiran, warra naannoo keessan jiran isaanii yaadadha. Isaanii milladha. Kaanti nuun dhumarratti gaafatamnu sakara. Kuni wangeelan nu abboomu. Macaafa qulqulluun nu abboomu. Sagalee Waaqayyoon nu abboomu. Isatu nu ajaja. Akkanaan immoo fakkeenya taatu. Doof galchaa eenteen warri jedhamnu kun, Protestaantii warri jedhamnu kun kennuu irratti yeroo tokko hin waakkatan. Isin biran beeku. Ammas biyya keenya keessa yommuu ilaaltan hiyyeeyyiin harka qalleeyyiin baay'een isaanii naannoo masgiidaa, naannoo beete kiristiyaanii isa jedhamu malee badaa naannoo cherchiin dhufan. Badaa naannoo kan keenyaan dhufan. Maaliif gooftaan siifa kennu jenna malee kennuu beeku. Waaqayyo siifa kenna malee kennuu beeku. Warri sun garuu kennuu beeku. Akkaataa isaan kennaa irratti ilaalcha isaan qaban egaa gargar ittiin fayyina jedhu. Kan inni ulaallu ittiin fayyuun miti. Waan fayyineef hojii gaarii hojjetu. Neessi nu ilaalaa akka kadhataan baay'ee naannoo waldaan dhufamu. Hin dhufu. Biyya keessa warri jirtan beektu kan hin dhufu. Naannoo masgiidaa modaqaa, naannoo beete kiristaanii jedhan modaqaa guutanii ta'u. Maaliif? Gooftaan siifa kennu. Gooftaan naa kenneera taana kennuu qabu. Kun hojii wangeelaa, kun hojii Waaqayyooti. Kanaanis fakkeenya ta'uu qabna. Gooftaan siifa kennu duwwaan midhaan hin ta'u, bishaan hin ta'u, buddeen hin ta'u, mana hin ta'u, jireenya hin ta'u. Waaqayyo si eebbisu jedhu waan kun hin ta'u. Waan qabnu irratti ilaannee yoo gooftaatti dhugaa baane illee nu dhaga'uu danda'u. Jalqaba beela baafne, isa dheeboo baafne, isa daaretti uwwisne, isa booddee yoo waa'ee gooftaatti himne nu dhaggeeffachuu danda'u. Kana gochuu keenyaan egaa wangeelaaf abboomamuu keenya agarsiisa. Tajaajila akkasiin waan laachuutu nurra jira. Wangeelaaf abboomamuu keenya agarsiisa. Akkas jedha sagalee kana. Walitti qabeen isiniif dubbisa. Qorontos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 kaasee 11 kaasee nan dubbisa. Macaafa qulqulluudha malee yaada kun haasaa ture miti. Akkas jedha. Waan hundumaatti akka arjoomtaniif karaa hundumaa isinin badhaasa. Arjummaa keessan isa nurkaa fudhataniin immoo namoonni baay'een Waaqayyoon galateeffataniiru. Arjummaa keessan isa nurkaa fudhataniin namoonni baay'een Waaqayyoon galateeffataniiru. Karaa akkasii namaaf hojjechuun galanni Waaqayyoof dhiyeeffamu caalaatti akka baay'atu gochuudha malee
warra waaqayyoof qulqullaaniif qaawwa dhaba isaanii duuchuu duwwaa miti. Galanni waaqayyo baay'achaa deema, qaawwi dhaba isaaniis hin duudha. Namaaf hojjechuu keessan, amanamoo ta'uu keessan waan agarsiisuuf wangeela Kiristoos isa isin beektaniifis abboomamuu keessaniif arjummaan isin isaaniif gootan namoonni kun namoota kan biraattis keessaniif baay'oonni guddina waaqayyoo himu. Kanarraa fuudheen dubbachaa ture. Ayyaanni waaqayyoo isa isin keessatti caalaa adeemuuf isin yaadu isiniif kadhachaa jiru. Ayyaanni waaqayyoo kun isin keessatti baay'achaa akka adeemuuf kennaasaa isa ammanan jedhanneef waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. 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 Ifama silkiitu gidduu galeera. Arjummaa akkasii gochuu keessaniin maaltu ta'a? Tokkoffaa qaawwa dhaba namaa dhoksitu, lammaffaa namootaaf hojjechaa jirtu, sadaffaa namoonni baay'een waaqayyoon akka galateeffatan gootu, arfaffaa galanni waaqayyoo baay'achaa akka deeman gochaa jirtu, shanaffaa baay'oonni guddina waaqayyoo akka isaan jajatan gootu jedha. Waaqayyoo kan akka goonuuf hunduma keenyaaf ayyaana isaa baay'isa. Ameen. Kan akka hojjennuuf, kan akka raawwannuuf lafa jirrutti waaqayyoo ayyaana isaa nurratti dhangalaasu, nuuf baay'isu, nuuf laatu, dubbii kana itti yaada, itti hayaannu, kun wangeelaa, kun sagalee waaqayyooti, kun macaafa qulqulluudha. Yeroo kana goonummoo, yeroo kana hojjennummoo waaqayyo nurratti moo maal godha? Waaqayyo nurratti moo maal hojjeta? Nuuf immoo maal godha isa jedhu waaqayyo jaalala isaa ta'e torbeetti fufnaa. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Har'a akkasiin kadhattaniifan isinitti deebisaa. Ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Ameen. Waaqayyo waaqarraa eebbasaa isa dhuma hin qabneef dachaa isin haa eebbisu. Lubaa dhugaa waaqayyo karaa keessa waan baay'ee dubbachaa jira. Afaan godhatee isiniif dubbachaa jira. Dubbiin kun yeroo kanatti wanta barbaachisaa waan ta'eef waaqayyo dubbata gaa. Waaqayyo waaqarraa eebbasaa isa dhuma hin qabneen bara keessan jireenya keessan eebbisu. Hidda dhaloota keessanitti darbu ayyaanni kun dibanni kun dabalaa haa bulu. Waaqayyo utubee isin haa dhaabu, bara keessan hundumaa afaan godhatee isiniin dubbatu, ibsaa gaararraa isin haa godhu, furmaata isin haa godhu. Waaqayyo eebba irratti, ayyaana irratti, dibata irratti isin irratti dabaluun jedha. Eebbifamaa lubaa eebbaaf ta'a. Ameen. Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Saba waaqayyo nutti dubbateera. Egaa iddoo majjirru teenyee naannoo keenyas biyya keenyas akka ilaallu waaqayyo waan nuu kenne hundumaatiin obboloota bukkee akka dhaabbannu, kennaa isa waaqayyo nuuf kenne dabarsinee yeroo raannu gooftaadhaaf akka goonu dubbiin sagalee waaqayyoo hin dubbataa. Ani dhamee yoom na gaafattan dhukkubsadhee yoom na gargaartanii inni jedhu obboloota keenyaaf isa nuyi goonudha malee isaaf duwwaa miti. Kanaaf akka nuyi obboloota keenya naannoo keenya ilaallu, biyya keenya akka ilaallu waaqayyo nu barbaada. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Karaa nuuf danda'ame hundumaa hojii isaa akka hojjennu, dubbii isaa labsuudhaan, gargaaruudhaan, waan hundumaatiin yeroon kun yeroo baay'ee dubbiin sagalee waaqayyoos gargaarsa fooniinis hafuuraanis gargaaramuun maluudha. Hunda keenya gaa waaqayyo nu haa gargaaruun jedha. Waaqayyo nu haa dammaqsu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isiniin illee isin haa gargaaru. Waaqayyo nutti dubbateera. Waaqayyo isa nutti dubbate kan ammoo hojiirra akka oolchinuuf nu haa gargaaru. Eebbifamaa gaa nu waliin turuu keessaniif baay'ee isin galateeffannaa. Manni keessan, jireenyi keessan, barri keessan eebbifamu. Dhiigni Kiristoos isin haa golbobu, abiddi waaqayyo isin haa marsu. Fayyaa guutuu, nagaa guutuu isiniif haa ta'u. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a.
sagantaa kana fakkaatu nama deebinee wal arginutti nagaa waaqayyoon nuuf turaa eebbifamaa. Garbummaatu buujalaa ba'ee karaa kee jireenya argadheera. Si wajjiniin du'aa ka'ee ol ba'ee mirga abbaa taa'eera. Moofaa barsaa